akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Waaqayyoof galanni haa ta'u gaa amma daqiiqaa gabaabaa daqiiqaa 12 waa'ee aarii irratti gadhiisaan jira. Kutaa 6ffaadha kun jechuudha. Kutaa 5 gara kutaa 3 tokko barreeffamaanii kutaa 2 tokko immoo viidiyoo gabaabaadhaan gadhiiseera. Amma kanaafi peejii koo irra deemtanii argachuu dandeessu. YouTube irras maqaa kootiin galtanii argachuu dandeessu. Mezgebu jettanii viidiyoon gadhiisaa jiru. Baay'ee isin gargaara. Karaa hafuuraas karaa jireenya lafarra karaa foonis baay'ee isin gargaara. Kanaaf barumsa kana gaggabaabsee gadhiisa akkasiin yoo dheerate bara kana namni nyaata sariifatee nyaachuu barbaada, dubbiis gabaabsuu barbaada yoo ta'u baay'ee xinnoo taarsa waan ta'eef barreeffamee dheeratee dubbiin dheeratee namni dhaggeeffachuu barbaadu. Kanaaf ani gaggabaabsee gadhiisa. Biyyooti lafaa hundumtuu koot qabu, hangar koot xiksiisa jedhamu qabu jechuudha. Mee isa xinnoo ishee walii wajjin ilaalla. Macaafa keenya keessaa kan jedhu Solomoonii namni aariitti suuta jedhu nama biyya bulchuu caala, nama jabaa caala. Jabaan biyya bulchu tokko hin aara yoo ta'e biyyatti daameejii godhan balleessa. Leadership jechuun gaggeessaa mataansaa amalarraa ka'a. Yesuus Kiristoos tiksee dhabuu isaanii gaafa argu maal ta'eefi hoolaa tiksee akka hoolaa tiksee hin gaddeef. Wantoota barbaadu saba kana nyaachuu fudhachuu danda'a waan ta'eef hin gaddeef. Compassion gadduu fi isaarraati. Amma Yesuus Kiristoos leadership isa gara barbaannetti yoo hin ilaalle sarvantiidha akkasiin yoo ilaalle quality leadership isaa garuu maa inni tokko senterii jaalalli isaa garuu maalirraa ka'e gadduu fi namni yeroo dhukkubsatee dhufu, namni yeroo beela'ee dhufu, namni yeroo rakkatee dhufu, nama tiksee gaarii geggeessaa gaarii dhabuu isaanii irraa kan ka'e gaddeefiitu fayyisuunsaa, nyaachisuunsaa, jijjiiruunsaa, gara laafinnisaa wanti hundumtu azzanellaachoo. Bakka paashinii sanarraa ka'eeti jaalalli isaallee. Kanaafitu miila gajjedhee gaafa jibbaa miti jaalala agarsiisuufis miti. Inni kun leadership istaayilii isaati. Garuu kwaalitiin isaa garaan isaatti nama gad of deebiseedha tiyuutiidha waan ta'eef hin gaddaaf. Haala isaan keessa jiran keessaa jaamaa yoo geggeessu rootanii baduu waan ta'eef saba sana gara geggeessan hin beekanii saba sana rootanii ofiis baduu waan ta'eef tiksee gaarii geggeessaa gaarii akka ka'uuf. Kanaafitu nama aariitti suuta jedhutu waldaa kiristaanaas kan geggeessu fakkeenyaaf amala kan inni kaa'u iddoo hundumaatti barsiisuu kan jedhu iddoo tokko duwwaatti kaa'aa gara kiraateriyaa isa 16 keessa baasuu keessaa Xiimotewos boqonnaa 3 gaafa laallu kan inni waa'ee barsiisuu maalii kaa'u iddoo tokko duwwaatti achi keessa. Hundi isaa garuu nama wajjiniin mana isaa sirriitti qabachuunsaa, keessummaa jaallachuunsaa, nama simachuunsaa amala isaa wajjin hundi isaa. Kanaafitu namni aariitti suuta jedhu isa jabaan biyyan geggeessan maal jedhu caala. Efesoon keessatti immoo Phaawulos aaraa garuu cubbuun hojjetina. Aariin miira waan ta'eef hin hafu. Wanta nama aarsutu jira. Hin hafu kun akkuma gammachuun jiru gaddi jira, akkuma kolfuun jiru aariin jira waan ta'eef garuu cubbuun hojjetina. Aarii keessatti immoo duun itti hidhannee raafnatti hidhannee oollaa dhaqii miti jijjiiramaa deema. Akka dhachuufis nuun ta'u, nagaa yaaduufis nuun ta'u, waa'ee nama taarra yeroo hundumaa gaafa yaadnu namni sun oonii nu godhachuudha. Amma kan rakkoos inni guutu akkuma ijoollee nama afuufaa afuuftee yoo barbaadda keessaa yaasuu barbaadda dhoofsu taana jechuudha. Bakka nama taarra yoo ta'e nama sana yeroo hundumaa sammuu keenya gadi yaadnaan ta'e namni sun kontirool nu godheera jechuudha sammuu keenya. Kanaafitu of bituun kanaaf aaraa yeroo cubbuun hojjetan nuyi garuu yeroo aaruu cubbuu hojjenna waan hin taane asuma isheen naa maaliitiin naa maalisa nama jenna barreessuu keenyaanis haasa'uu keenyaanis aaruu keenya miti immooshinii keenya miti akshinii keenyaadha.
Jaalalli sama namaa si jaaladha yoo olle bu'aa maalii qaba? Hojiitiin jijjiiramu yoo ta'e Waaqayyo si jaaladha ati akkasii mucaa koo gudii koo jedhee miti nu jaalala isaa akshiniidhaan mul'ise. Ilma isaa nuu kennuudhaan du'a nu oolchuudhaan nu gargaaruudhaan jaalala isaa mul'ise. Nus dhuguma nama tokko yoo jaallanne hani siidii gosa oolan otoo hin ta'in dhuguma hojiidhaan. Kanaafituu miira aaruu keenyaa miti. Isarra dhaabannee jecha nu jennu akshinii nu fudhannuudha. Yeroo hundumaa dogoggora kan ta'u. Simbirroo mataa keerra barrisuu jedhu matsaafii tokko simbirroo mataa keerra barrisuu dhowwuu dandeessu garuu akka isheen mannee kee sirratti immoo mana ijaaranii dhowwitaadha. Kanaaf wanti nu aarsu hin jiraata hin dhufa. Eksternaalii alaan dhufaa keessa keenyaa hin ka'a. Sodaan wanti tokko nu jalaa fudhatamuudha barbaada yoo ta'e miira keenyatti bu'ame yoo ta'e wantoota nu baay'ee jaallannu tokko wanti nu jalaa balleessu yookiin maal jechuuf kaatee hojii keenyaa ta'u mana keenyaa ta'u ijoollee keenyaa ta'u jireenya keenyaa ta'u saba keenyaa ta'u waan tokko nu aarsa. Yeroo aarru sana garuu akshin dogoggoraan sirreessuun hin danda'amu. Waan nama aarsu aariidhaan deebisnee sirreessuu hin dandeenyu. Waan isin gochuu goote jibba loliisaan deebisuu hin dandeenyu. Yoo deebifnes riizaaltiin isaa gadhee ta'a. Kanaafituu miira ofii bituun baay'isee barbaachisaadha. Kaatoo namni jedhamu namni aaruu jedha afaan isaa banaa iji isaa garuu an arguudha. An angry man opens his mouth and shuts his eyes. Iji isaa jafoon arguu hin danda'u jechuudha. Bakka isa foonii kanatu hin ta'in yaada isaa keessaatiin afaan isaa banee haasa'u isaa duwwaadha. Yeroo sanatti tola waan ta'eedhaaf wanti inni godhu waan ta'eedhaaf yeroo baay'ee deeqaa yaraadhaaf namatti tolti. Bakka lafarrayyuu hin jiru jechuudha. Innaa kanaafituu namni yeroo ciniinnatti yeroo aaree jedhu sirriitti yaaduu hin danda'u. Namni hores jedhu tokko immoo aariin yeroo gabaabaaf maraatu ta'uudha jedha. Anger is a momentary madness. So control your passion or it will control you. Yookiin to'achuutu nurra jiraata yookiin immoo nu to'ata. Yeroo aariin dhufaa jiru sana dafnee dammannee control hin goonu yoo ta'e jireenya keenya yookiin eeriyaa aarii kaasuun irraa hin deemnu yoo ta'e yeroo akka maraatu ta'an waan goonu hin beeknu waan haasofnu hin beeknu waan jenne hin beeknu gaabbiin isaa garuu yeroo dheeraadha. Deebinee sirriin godhe kanaaf kana ta'e jenne justification nu dhiyeessinus wanticha sirreessuu hin danda'u. Warri Naayijeeriyaa immoo maal jedhu the fly cannot be driven away by getting angry at it. Tisiisatti yookiin immoo waan barreessuu kanatti aaruudhaan gadi baasuu hin dandeenyu. Ufumaa harree maraanna malee tokkoon ishee baasuu hin dandeenyu. Kanaaf bu'aan qabu jechuudha aariin keenya. Waan lafa dha'ee cabe tokko already hin cabe. Ijoolleedhaatti nama maalii taata cabisi haa cabu silaa kan kee kanuma maalii yoo jenne sila darbee waan tokko gochuu deebisuu dandeenyu hin qabnu. Moora irra ijoollee yoo daameejii goona maleessa. Innaa deebii kaamus namni jedhamu moora darbeensa itti himaa. Aariin kan inni qabbanaa'uu danda'u jecha bareedaa jecha gaariidhaan akkuma abiddi bishaaniin baduu jedha. Abiddaan balleessuu hin dandeenyu. Abidda kan ittiin balleessinu bishaaniin akkuma kanatu aarii jecha gaariidhaan balleessuu dandeenya. Dogoggorri lama waa sirreessuu hin danda'u. Isaan dogoggoran yoo nus dogoggoran sirreessinu. Karuma sirrii waanuma sirrii haasofneeti maleessa. Isheen maaliif natti aarte inni nus aarree waan biraa yoo haasofne. Inni maa natti aare inni nus aarreedha yoo haasofne waan sirreessinu hin qabnu diiguurraa kan hafe. Abidduma tokko asitti qabsiisu nus abiddatti qabsiisnu manicha gubuudha wal geenye jechuudha. Kanaafituu namni kun kana jedha. Will Rogers namni jedhu immoo namni aariidhaan gaafa ka'ee barrisu akkaataa inni itti dhaqee laandii godhu caccabina fida waan meeqa balleessadha. Baad laandingii fidaa jedha akka pileenii nama suuta jedhee ka'a suutuma jedhee bu'a. Yeroo barrisuudha malee kan inni ittiin jedhu. Kanaafituu barrisuuf gaafa baay'ee barrisaa ariitiidhaan namni aariidhaan akkaataa inni itti garuu laandii godhu baay'ee gadheedha jedha. Kanaafi waa'ee kanarratti namoota baay'een waa'ee aarii irratti waan baay'ee haasa'aniiru ammaaf jechoota biyyi garagaraaf namoota garagaraa jedhanii isuma kanaan jiran dhiise gaariidha. Egaa waa'ee aarii akkuma sagalee waaqa irratti ilaallu Yaaqoob boqonnaa 4 irratti
Aariin keessa keenyaa ka'a maaliif waaqayyoon yeroo kadhannu fedhii keenya dizaayir orgee kan jedhu irraa dhufe maaliif laasti hawwii wajjin wal qaba fedhii miti waan nu barbaachisu waaqayyoon goota Filippisuuf 19 gaafa akka laalu waan nu barbaachisu waaqayyo waa'ee nyaataa waa'ee uffataa waa'ee keessa jireenyaa kana waaqayyoon goota fedhiidha kun simbirroo waaqa akka nyaachisu daraaraa bakkee akka uwwisu garuu isa garas nuyi biyyuma lafaa kana waan hundumaa oonii gochuu barbaanna laastiidha kun sini galee fedhii waanuma hundumaa qabachuuti. Kanaafitu ruut woordiin isaa Giriikii irraa dhufe orgee jedha. Jiramti lekcharii bakka inni kunis amma aariinis yoo ta'e kanumaadha. Nuti tola gaafa bakka erga kana dhabee erga sun kanatti inni sodaa erga maal jenne keessa keenya aariidhaan kaan hidhanneetu waan meeqatti bu'uu dandeenya. Isa alaa dhufiyyuu mataasaa ilaalcha nu ittiin ilaallu keessa keenyaa ka'udha. Roobaa isa bakkee miti kan nu miidhu isa keessa keenyaatti kan nu miidhu. Akkaataa nu interpreetiitti goonu hiikatti ilaannudha. Kanaafitu yaa'ii boqonnaan afur fedhii keessaniif kadhattuu gaafa dhabdan immoo hinaaffaa jalqabdu jibba jalqabdu bakka already waraannachirraa ka'a lollachirraa ka'a keessaa jalqaba bakka waan dhabdaniif ofii keessa waan jibbitaniif waan aartaniif wanta isinitti dhufu hundumtuu appitaayitii keessan hin banu waan tokko isinitti hin fakkaatu. Akkaataa ittiin kadhata akka jaala waaqa wajjin kadhanne waan ta'eef loliisii keessa jalqaba waaqayyo wajjin ta'a. Waaqayyo immoo deebisu deebii hin taanetti miijineyyuu deebii laachuu danda'u waaqayyo. Yaa'ii boqonnaa afur lakkoofsa 1:2 dubbisa. Michootii keessaniif fedhii keessaniif waan kadhattaniif waaqayyo biraa deebii hin qabdanii loliisa keessa galtu nama qabeenyaan wal caalchiftu nama qomoodhaan wal caalchistu nama sadarkaadhaan wal caalchistu waan hin taane hojjechuu keessa galtu. Akka seexanni yeroo isaan dhufee isinitti dhiyaata silaa waaqa isinitti dhiyaatu ture bitii meeqa jalqabamaadha. Kanaafituu yeroo hundumaa aariin akkaataa inni itti jalqabu sodaarraan dhufaa fedhii waa barbaannee dhabuurraa hin dhufaa. Wantoonni baay'ee iddootti laannee attaachiitti goone baay'ee waan meeqa attaachiif hin godhaa isiniin jedheera bakka sana kan kooti jedhe selfish bakka of jaallachuurraa kan ka'e sana naa biraa waan jennu hin qabnu sana nan dhabaa kanan qabadha jechuurraa wanta meeqarraa hin dhufa aariin keessa keenyatti jalqaba alaan kan dhufu jira wanti baay'een mirga keenyatti bu'ee maalitti bu'ee obsuu dadhabnee yeroo laachuu dadhabnee dhannee keessa gallaa egaa kanaafitu yeroo aarii ilaallu saayikoobaayoloojikaal immooshonaal isteetiidha. Saayikoobaayoloojikaal yeroo jennu sammuu keenyas saayikoo keenya jechuudha. Baayoloojikaalii qaama keenya hundumaa walitti dabaleete jechuudha. Miira keenya hundumaa qabate jechuudha. Kanaaf boodii maayindi bireen yaada keenya sammuu keenya foon keenya hundumaa walitti qabateetu ka'ee sochii uumuu danda'a jechuudha. Waa tokko barbaadee dhabuurraa ta'u wanti sodaachisu kun yoo dhufe kana jalaa godhaarraa haa ta'u wanti tokko keessa keenya wanti nuti hin tolle ta'u gaafa jiraatu reaakti gochuu jalqaba jechuudha. Fiilingiin suni irriteeshin waan xinnoorraa jalqabeetu waan xinnoorraa. Amma namni nu bira taa'ee silkii sagalee ol fuudhee haasaa yoo ta'e yeroo karaarras haa ta'u yeroo dura otoobisii fe'ee hin deemne sagalee ol fuudhee haasaa ta'e maal amma namni kuni jennee tariin obsan iyyuu taane maali sagalee gadi hin qabne dubbii biraa keessa galuu dandeenya ta'a. Yeroo heraa duwwaadha hojii maala yookiin yeroo duwwaa wajjin deemnanii dhiisuu dandeenya ture. Makiinaa hoofna wal bukkee makiinaa isin lafaa 60 oofamu tarii 55 oofta yoo ta'e yookiin kilaakii isinitti godha yookiin godhe dhufee isin darbu inni isin dhufee kutee darbu immoo aarii biraa immoo deebisee fida. Waan xinnoodhaan waan daqiiqaa xinnoo irratti dhaabbatuufi. Niiwoork irratti mentoriin koo yuunivarsiitii gaafa nutti himu Niiwoorkiin jiraatan. Niiwoork irratti maal godhee fuula isaa duratu taaksiin guddaan tokko jiranii namoota warra akka disabilii ta'an kanas oofee deemu. Taaksii kanatu fuulduraa deemu Niiwoork immoo biyya biisiidha. Makiina isaa keessaa bu'ee gaafa inni dhaabbatu shufeerii sana booksi. Biyya kanatti immoo nama rukutuu wanjala guddaadha. Laxalate. Attuma ariifattee fuuldura hin deemneedha. Poolisiin dhufee hin qabamee gara waggaa 4 hidhame manni isaa morga jarraa fudhatame hojiin isaa dhabee manni isaa diigame. Konsikwensii qaba. Aariidhaan haasaan nu haasofnu. Aariidhaan wanti nu barreessinu. Aariidhaan wanti nuti jennu walachiisuu fida. Manni gaa'illi diigamuu fida. Ijoolleen keenya aariidhaan nurraa adda ba'uu fida. Word jechi fayyisuufis
nagaa fiduufis waraana fiduufis waan gaariifis waan gadheefis jecharra fakkeenya irraa bahu. Yeroo hundumaa Waaqayyo waan jecha isaatiin bahuunitu Waaqaaf lafaa kana haa ta'u jedhee taasisee uuma hundumaa taasisee Waaqayyo jecha afaan isaarraa bahuun fayyisa waan hundumaa. Woordiin keenya kana fayyaduu danda'a. Jechi woord jechi humna guddaa qaba. Waa'ee amanuu dhiisuu miti kun. Araara fiduu nagaa fiduufis jeequmsa fiduufis. Kanaafituu konsikwensii isa yaaduun nurra jiraata. Aariidhaan waan haasofnu waan jennuu fi wuxxeetiin isaa konsikwensii isaa keessatti qaba deemu nuun miidha. Nuun duwwaa miti mana keenya miidha. Namni sun mana isaati. Yaadatu wa Joorji Foliidiin isa mormara dhaabate deeqaa 8 gidduutti ajjeese. Haati manaa isaa yeroo sanarraa adda baate. Inni immoo tarii laayif taayimii manaatti dabarsuu danda'a ta'a. Irraa hawwate kanumaadha jechuudha. Qomoo wal jibbuu reessii ta'uun hammuma kanatti jechuudha. Deeqaa 8tti waan godhuuf jibba qabuu fi godhee galuu hin dandeenye. Waan xinnoo utuu namni nagarreeyyuu sammuu sana gaallaatu nama sanaa deebisa. Forever namni nama ajjeese nagaan argatu. Waan aariidhaan al tokko gooneef bara jireenya keenya safar goona deemne. Seena namoota aariidhaan ta'e yoo qorattan baay'een isaanii gaa'ela isaanii diigamee mana isaanii diigamee of ajjeesanii yookiin nama ajjeesanii jeequmsa mi'a keessa galan. Aarii kontirool gochuu dandeenya. Seeruma boqonnaa afurratti maaliif fuulli kee gurraacha irratti mo'uu dandeessa laphee keessa akka godhee ol danfaa jiru. Sini galee akka inni nu keessaa danfee balbal jedhee bishaan danfu gochuu dandeenya. Akka inni qabbanaa'u immoo gochuu dandeenya. Hinaaffaadhaan ka'ee obboleessaan majjitu boqonnaa lakkii irratti mo'uu jedhee Waaqayyo. Choiisiin isaa irratti mo'uun barbaanne ajjeesee boqochuu barbaade. Boqonnaan arganne garuu bara baraan joonjaa ta'ee hafe. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaafituu hawweera dammannu. Numa dhalannee mandarama lolii isaatti dhalannee warri wal eekkamuu abbaa Faatimaa mana Faatimaa wal eekkamuu warreebuu ijoolleen achi kaatee wal arrabsuun warreebuun maal kun seerri sirriimatti fakkaatee maal abbaa isheeti maal abbaa keetii jechaa guddatte gahaa wal dhabne wal loluu ta'ee gahaa wasatti baanu wal loluu ta'ee bakka nagaan haasaamee nagaan buufamee nagaadhaan ka'uutiin jiraatu hawaasa keessan turre waan ta'eef yeroo hundumaa sammuun hawaasa keenya saba keenya madaadhaa sammuun keenya madaadhaa jireenya keenya madaadhaa kan sirrii nutti fakkaatu nama uffatanii isheen nama maalitti maal abbaaseeti nama Waaqayyoon fakkaatu vaaliyuu dhoowwate nama ofii vaaliyuun argatu iddoon argatu. Kanaatu akkanatti hawaasa akkasii keessatti gaafa guddanne akkasitti dhufnu istiil bakka iddoo biraatti jechuudha. Warri biraan akka ol kaaniin kolfanii waama gaarii haasa'anii kan garaa immoo kan garaati maaltu nu qashinu kan garaa isaa Waaqayyoof dhiibna namni bakkee ilaala. Isin akkasitti guddate waan ta'eef ijoolleen xinnummaa kaatee loluu jibbuu rukutuu buulii wal gochuu bakka noormaalii kan fakkaate guddate. Which is wrong. Haala dogoggora akkasitti nuuf keessatti jireenya keenya sabi keenya hawaasa keenya tiramisii keessa jira. Jijjiiruu dandeenya. Maaliif irribaa dammaquudha irriba foonii miti irriba hafuuraa. Maal nu gargaare wal arrabsuun maal nu gargaare wal tuffachuun maal nu gargaare garuu wal ilaallee isheen nama maaliif waliin jedhaa deemuun maaltaa rispektii wal goon maaltaa iddoo yoo wal ilaalle. Maltaayii wal jaalan sammuu keenyatu boqota laphee keenyatu fayyaa jireenya keenya sammuu keenya keessaa koo inni sirtaniin inni gammachuu burqisiisu gaafa nu aaruu jalqabnu hin cufama waan ta'eef jireenyi keenya kanaan yaaduu dhiibne kanaan yaaduu jalqabna. Kanaan yaaduun immoo kan aazooti. Yaardi aazoo keessaa krokkodaayil yeroo hundumaa loliisa. Bishaan keessa gaafa leenca siin qabataa gafarsa siin qabataa qeerransa siin qabataa aazoo bira. Naacha bira dhaqee namni nagar leenci quufee na isaatti heddama rafaa yoo beela duwwaa ka'ee qabata malee bineensi fuudhu dhufee fi nyaatu leenci ka'ee balleessuu dhumaa miti. Aazoon garuu yeroo hundumaa kanaan yaada waan ta'eef eeriyaa isaa dhandhaanii loliisuma eeriyaa isaa dhandhaan nagaan hin jiru takka waan isin dhibu takka qabuudhuma haadha ishee balleessuudhaaf yeroo numa bineensa ilaaluun jaalladhaa na dhiba baay'ee jechuudha. Namni ilaalee yeroo baay'ee biraamantii kan ilaalu jaalladha. Waraabessi hudduu walitti gatee walaa wajjin hin jiraatu. Ofuma isaatii wal nyaata. Leenca ajjeesee nyaata erga lubbuun keessaa bahee waraabessi garuu fayyaama nyaata bineensa. Ofuma isaatii wal nyaata kanaaf waraabessaa wajjiniin of eeggataadha kan inni adeemu akka hin nyaatamneef. Bineensa irraa waan baay'ee barate jechuudha. Kanaaf namni akka kaarnivala toora jedhaman warra nama nyaatanii gara iddoo biraa jiranii miti.
maqaa namaa balleessee, jireenya namaa balleessee, maatii namaa balleessee, gaa'ela namaa balleessee, waan meeqa wal nyaataa deemaa jira. Foonii nama ajjeesuu wayyaa kaaraktara assassination tajaajila keessan jireenya keessan waan keessan baay'ee isin jalaa balleessa zeeroo isin godhe isin ofumaa deemtan jechuun wanta baay'eetu jira. Dammaquun nurra raata. Maanni bu'aan isaa maal nu gargaare? Divine principle koo mammariyaa waaqarraa yoo nama kabajne hin kabajamna, yoo nama jaallanne hin jaallatamna, yoo nama jibbine hin jibbamna, yoo nama lolle hin lolamna bakka dhaqe. Kanaaf mee mammaatti maal buuse? Waaqayyo irraa adda baasee kan inni akkaasuun waan nuu kennee fi akka waaqayyo wajjinis walii wajjinis haasofnee nagaan baanee gallee nagaa buufnuuf malee akkuma ani maalu worliidhaa gahuma beelofnu kaan akka wal nyaannuuf miti. Bineensi illee beela'eeti namni mootuun beela'ee wal nyaata. Kanaafitu aarii keenya jireenya keenya balleessa, konsekwensiinsa mana keenya balleessa, hawaasa keenya balleessa, biyya keenya balleessa. Mootummaan dhufee darbu aarii maa iddoo qabata, gaafa aarii iddoo qabatee jedhu warra isatti sodaa ta'an yookiin immoo warra kanaan dura miidhan maal jedhu warra kaan ajjeesa, warra kaanidha, haadha ishee waliinaa dhiisuma inni facaasetu immoo deebi'ee inni itti aanus immoo kanuma godhaa deemu. Hadamman dhume maal nu gargaara kun? Maal bu'aa nu buusa kun? Akka sabaattis, akka biyyaattis, akka dhuunfaattis aarii wanti jalqabame aariidhaan wanti raawwatu fooniin jalqabnaan fooniin raawwatama bula tokko warra fuuraayyuu baay'een isaanii hafuuraan jalqabanii fooniin raawwatu tokko wal galaatee hafa. Waan hundumaa isaa yaadnee irriba fuuraa keessaa dammannee utuma rafnuu fuunee, utuma rafnuu heerumnee, utuma rafnuu ijoollee argannee, utuma rafnuu jiraannee, utuma rafnuu du'uurraa waaqayyo nu haawwashu. Hadammannu Kiristoos nama gargaare namaaf jiraate. Namaaf jiraachuutu nama gammachiisa, nama kabajuu, nama jaallachuu, nama bu'aa buusuutu gammachuu namaa kenna. Boris immoo gatii gaarii namaa kenna. Waaqayyo sinaa eebbisuu itti fufnaa gidduu kana immoo kun kutaa ja'affaadha.